qabsoon Oromoo gartee xannachi isa keessatti isii keessa taa'ee isii qurquraa ture sigale kan gartee quba waliin laachaa turan amma gartee warri gaaratti hafee nama qubatti laatu hin qabu diasporaan asii adda nama guuru nama sababeeffatee adda nama guuru hin qabu jechuudha kana booda diasporaan miseensa shanyii taatan boorsaa keessan qabadhaa gara Finfinnee xiqqoo booda hidhaanidha guuramtanii silaawuni beeytanii asheeka abbutu ajjira sagaleen isinii taayyaadina Ugi keessummaan tunii fi gartee madhiichisni kun xiqqoo qabbanaa'ee booda hidha guuramtan waan ta'eef sheekaa butaanii jira doo waree bare Oromoo taanaan shayxaana Oromootiif Oromoo dhiisi shayxaana Oromootiif anaa sagalee ta'a digal na amanita saniifuu sheekaa butaanii jira waan ta'eef boorsaa keessa walii qabadhaati digal ni arkitan gaaffii sanyii taa'e jennee deemi si dura gubanne si dura garree wantis gubbaa suufa malee jalli bineensaa taa'e tana barbaada deemtaan eeyda gaati qofa imaamata san wanti gullicha dheengee qopheesse imaamata ifiifin maree deemsan yaa rabbi hiyya akkamiin taa'aa keessa jiraan laal namni piippitti harka kenna saba kee bira salphatta piippi bira salphatta seenaateetiin leebbata never ever piippi jechuun paartii galata qabduu miti ansi hibeeti gaafa amma duraan sitti iyyee ture wallahi yoo karaa harkatti maaliin je viidiyoo tiyyata amma dura dabarte yoo karaa harkatti akkataatti biyya alaa baatee seenaa teetii fattu tanarratti hojjedhu malee piippittiin galiin aboo leencolootaa faana leenconni Oromoo biyya alaa kanaa awliyatul siyaasiyya kana arabni jiru ka bineensa kana gali arreessa jira hayyoonni si duraas gorsa siin ta'u taayyee dandayaa akkasitti isin dura dhaabbate abadan je'ee paartii tanaa jecha halkanii guyyaa maatii isarraa kophaa bahe daggala keessa kophaa deemuu ture bineensi kun akkam godha isarra kutee ilmaan isaa akkam godha wanni isin duraa gorsa isiniin ta'u qabriin hiriyaa teessanii isiniin gorsitu qabriin hiriyaa teessanii isiniin gorsitu lammaa magarsaa خجافة جاورونتي أنغو نميتشخنا هذا برسون قبض جه أسيل لولك يامان تاته نتي أبوليجني أبوليسي وأنا كنا درون أبتو جه نميتشخنا صدركاتنا تولفيت كأورومو إراتس جبيسي أكا أورومون غرتكم بنينسا ويانين جارتي خنا أجي فتو خجول جاور ما دي في لما مجرس أصلا الرئيسي جري سيجل بيجادك ما تيسا دبيسوني دندا بنين سخنا نيادا أنا دورين سوي وات أنا رلله خبجان سيكابا أكنا ما تقول بنفينين سرت أولولو فوني نركض سرت أولولو ده بفوني تكنجرت وني أتيجوتي هدو سميلوتي مي مال رتي بيبر ولي قلتي مي ورا بوسونتي في خانك أنيسي واني ست دامر وانتي بقى خرانا جاتين قبساوني دندمجت قلتي أتلين شولو الرئيس ياسا بيتامي قلتي ميغا غافي أورمو تم خو ترتيف تن إلترا خيس ترتيف تم بوسونو خيسا بقاتي بوآ ترتيف دي بيت خني سيوجي قلني متي أمتا مقاوة بوتي هداجر واباسني نما ميقا مقا خيتي هداجر شواغيز سلالي فكرانا بنم أمتا سلالي خغرتي أمتا ميقاف الدنيا نراجو فمتيف نجينيها أبوغا سيقل أورومون غرتي مقاشانيتين قدر فما جرتو نجينيها أبو فيها سيقل تسرى هواسا سياسة هبت تسرى خرانا قيت يمن بتي ورغي سبان ايسي جرا ايسي جرا ان قدان سي وي واد بليزو بيجالاتن خوتو يو بيبي ترك خنچو ديفتي مرون سرور سي اورومون سي وجد ابتا سينان تيتلين سيف جرتي سيغل بني سخنه ترك خنتي سينا تيتي في وهون دخي افجلان بليسني جيتي سي سخره ديتو بنيسي أتتديم تخون ويا أفاني نورمو سيجله وان إني تياتو خيسر يتيار كوتيس بودا نمهون ضد دولتي مولات عشيك أبو تاتيف سيدا ولكا شواتي في ولكا هررجت
Siidaa dhaabaaf yoo ati hin jiin ni iita jechuudha. Kaaputa yaa boo isin numa himtaniif gaatii deeggaree maal goonare. Ayyaa obbo Sanyi ummanni keenya nagaa waan barbaaduuf gallee jee. Duraan nagaa dhoowwuudhaaf gaara seente obbo Sanyi meeqaa sagantaa biraa keessatti itti deebina dubbii tana amma kaaputa itti fufi yaada kan geesse. Amma eegaan hangana isiniin jee gartee gara sagantaan irra dhufee fittiin seenaa irra deebuudhaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh warroottan salaamtaa tanan jenne amantiin teessan isiniin hayyamne yooyyaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan arra akkuma beekamu waan guyya lama dura iccitii ani isinii baase amma PP lafaan dhiitu jirti break news oduu simbirtu jettee girgiriin tahaa jirti jechuu akkuma gartan kanagaa arra guyya sargiin PP guyya lamaa fi sadii biroon kuttu amma booda akkam godhan Sanyii OBN itti qaceelchaniiti hoteela kaaniin OBN waa keessaa fuudhanii jaallan isaa arrabsiisanii ichi booda Shimallis Harkuu dhiisiiti tajaajiltuu Shimallisuu Harkuun taa'u jechuudha. So amma hanga oowwaa kana gartee oliin si deeman ol si fufuudhan ol si daddarbanii amma sanii jirtii PP biiziidha jechuudha. So arra akkuma beekamu mata dureen kiyya Sanyii Naggasaa galuun PP fayyadamoo Oromoo fayyadaa jetti si galee. Isin eenyu fayyada jettame duroo osoo yaada kiyyattiin seenne komantii ta'e isin ilaala eenyu fayyada Sanyii Naggasaa galuun PP fayyadamoo Oromoo fayyada mee hanga waatiin taltan isin ilaalla si galee eenyu fayyadamee komantii kanna eenyu fayyada waaw Nasroo Jimmaa Abubar Oromoo fayyada dhugaa keeti Oromoo fayyada Fandisha PP fayyada gariin PP fayyada garuu PP akkatti fayyadamtu fakkaattee Oromoo fayyada galuun isaa sigale Oromoo fi woboo fayyada no matter what siifin imagine siifin Oromoo fayyada akkamijjiina gaafadhu amma qabsoon kar tokko deebite garuu tursa uzan sanitti seenes yaa Sanyii maalii fi warra deengaddaa asitti diyaaspoorratti jeneraalummaa hirteefsan wal quba qabdammoo hay isaan dhiiftee galte rabbi sodaadhu bar ummata tokko jira asitti jeneraalummaa dhiyootanii reef mufattoota warra marroo wajji wal dhabe tokko kada bakkuma barcatti jeneraalummaa telefoonaan reef tokko jira okay jeneraalummaa ummata hirteefsan okkom goota ijoollee teenya fa'aa keessa jira anis gaayoo kara Sanyii kanaan dubbiin dhuftee nan irraanfatinaa jeetiin itti dhaammadee yoo gargaafas gaafa inni jeneraalummaa hiru si galee akkuma beekamu Sanyii Naggasaa akkuma irra deddeebi'amee isinii himamaa ture arraa miti kan gale obboleeyyan kiyya arra garuu bakka itti dhooysanii baasan gaafa intervuu kennu bishooftuu ture jeetiin laayifuma tiyyatan irratti isinii hime ay waa irraanfachuu Sanyiin arraa miti kan gale silaa namni gale tokko waraana saatiif annaawunsimentii kennaa jechuudha. Takkam jettu mootummaa wajji mari'achuu waan deemnu lolli dhaabbatee jira. Mootummaanis annaawunsi gootii jechuudha. Mari'achuu waan deemnuuf bakka waraanni jirurraa if duuba siqaa jetteeti bakki godhamtiifi jechuudha lola. Gaafa wayyaan eekam ture dursa lola dhaabuutu annaawunsi ta'e. Achii booda marii kutamee jechuudha. Achii booda waliigaltee irra gahamee jechuudha. Achii booda addunyaan baay'ata baafteeti gartee warra duraan gartee jireenya dhabe kana jiruutti godhuudhaaf warra qabeenya dhabee jira qabeenyatti godhuudhaaf addunyaan baay'ata ramaddee jechuudha. Addunyaa tamita waraana Sanyii simatti. Addunyaa tamita waraana Sanyiiti baay'ata qopheessite. Takkaa dhageessaniis waraana lolli dhaabbate jedhanii Oromiyaa keessatti lola dhaabne jedhanii dura bar namni waliigaltee mallatteessuu dura sigale lola dhaabu sigale ceasefire kan faranjiin jettuun san dhaabuudha beeksisa baasaa jechuudha kana tokkoon garre sigale saniifu anarraa miti kan maqaa Sanyii isinii lakkaawe you remember maqaan Sanyii arra Jaal Sanyii boru Sanyii iftaa sigale Jaal Sanyii obbo Sanyii gantu arra xumuratee end of story garuu galtituun Oromoo fayyaddi moo PP fayyaddi wallahi billahi dhibbatti Oromoon akka hiba qabdu arra naa gale Oromoo fayyada akkamijjiina gaafadhu
Tokkoffaa biyya alaa biyyaan keessa jiru tana kaniin iccitii ijaan arku icci sikreetii iccitii natti himamtu hin taane kaniin ijaan arku duraayin si haa jechuudha. Burjaajiin mufattoonni marrootti mufatan mufattoota warraan jee maqaatti baase kun si gale warri mufattoonni marrootti mufatan si gale arratti umura argattee jirti. Oromoon adda qoodamtee biyya tana walgahii adda adda godhatti guruupii sanyii guruupii marroo guruupii daawwit guruupii miitirqishoo jedhani. Wannummaan qabsoo teenya laamshees wannummaan mooraa Oromoo tasgabbii dhoorkate facaatii qabsoo Oromoo tanaa. Amma kan ni gartan miidiyaa maarree miidiyaa miitirqishoo jedhanii laal cinaadhaan mootummaa faarsaa ta'e marroo kana diddiran numa gartan gaa miidiyaa Austraaliyaa jiru sanjii yuutuubara Kanaadaa maarree miitirqishoo Minisootaa tana jirtu jii cufti laal Oromoo tana sodaata malee marroo kana rigachuu jira sii gale. Maal abdateeti sanyii kana abdateeti. Isaan sanyii jalaan abaa'oo ta'aniiti. Sanyii kana abdatanii marroo rigachuu jiranii jechuudha. Garuu dhugaan teesseetuma baate. Dhugaan teesseetuma baate. Burjaajiin Oromoo hedduu buusii baasii marroo sanyiin hoogganamtu jedhanii diyaaspooraa biyya alaa kanaa maallaqa Oromoorraa gama gamaan coru xumura argate. Oromoo fayyadaa jechuudha. Qabadhu gaa. Oromoo fayyadaa jechuudha. Itti aansuudhaan woboo sanyiin hoogganamtu. Barammoo hogganootuma hoggila kan jaalmarroo jaalsanyii jaalgullichaa jaalmaan ijoollee tana walirra kaasuu fi barra beekaa namni tokko hoogganaa tokkuma qabaa bar waraanni tokko. Marro jaame warro sanyii jaame sanyii gullicha dheengee jaame gullicha dheengee itti dhumate. Maaliif shariika wal maddi go maaliif prime minister itti aanaa prime minister president sadarkaa maaliif aangoon addunyaa irratti akkasi deemte. Hoogganaa woboo marroo dirribaa eegate hoogganaa woboo marroo dirribaa jettee maxxansitee dubbachuu. Tanneen tun guruupii inni ramadatee jechuudha. Ta godinarra jirtu, ta aanaarra jirtu, ta gartee naannoorra jirtu guruupii marroo ramadate. Isaan akkam godhan si galee hooggantoota keenya jaalsanyii jaalmarroo jaalmaarree jara kana walitti qixxeessuuf oofanii jechuudha. Jara aangoonuu sadarkaan adda baaftee jirtu wal qixxeessuuf oofanii miidiyaa biyya alaa kana mee uumee inni dalagu calcaa dhageeffadhaa. Jara san hundaarra zeero ganaa woboo maarreen hoogganamu. Si galee ganaa maarree woboo maarree miitirqishoon hoogganamtu kajuu hin jiru jechuudha. Woboo marroo dirribaatiin hoogganamtu qofate jechuudha. Game is over. Kun maal godha Oromoo fayyadaa jechuudha. Oromoo fayyadaa. Ta wobotti as deebinu. Woboon imala kara Finfinnee nuun jechaa ture. Imala kara Finfinnee isa geessanii jee uummataa fi miseensonni gaafii itti kaasee jechuudha. Kan dhoorke sanyii laggasaatii jedhan. Amma gaaganaa eenyu isin dhoorka walitti gabbaan. Tunoo maal fayyaddi? Oromoo fayyaddi jechuudha. Sigale? Oromoo fayyaddi. Fayyaduma qofaan si lakkaa'u jira beekaa. Kanaa booda gana imala gara Finfinnee abaluun nu dhoorke, imalli gara Finfinnee miitirqishoon nu dhoorke, maarree tarkaanfii nurra fudhatee, maarree adda nu qootee wanni ja'amu arra awwaalamtee jirti. Arra awwaalamte. Game is over. Siimeetiin jira bara. Sanyiin galuun PP caalaa Oromoo fayyadaa. Ilkeen ta bakka takka waajii jirtu waacini na jan ganaa ilkeen teenya ta biyya alaatis bakka takka deebiti. Mufattoonni ni ganaa woboo maarreen hoogganamtu. Maarree Oromoo iddutti waliigala miitirqishootaa woboo wal dhageeffadhaa waan je'anii gartee Oromoo keessa shakkii oofaa turan san ni dhabanii jechuudha. Bara akkumaan faarsee bulaa fidee maqaa kenneefitti mufattoota jemmaas maqaa kenneef warra marroo jecha mooraa dhiitee beekan. Sigale. Saniifuu laal shanyiin galuu waa hedduu saaxiltee tanaafuu eenyu fayyaddi nuti gartee warra faayidaa uummataa barbaadu warra milkii uummataa barbaadu warra milkiin uummataa gammachiiftu milkii paartii ozoon hin taane milkiin garee ozoon hin taane warra gartee sigale milkiin uummataa gammachiiftu akka kiyyaa akka keessanii kana fayyaddi jechuudha. Maaliif qabsoon Oromoo gartee xannachi isii keessa taa'ee isii kurkuraa ture sigale kan gartee quba waliin laachaa turan amma gartee warri gaaratti hafee nama qubatti laatu hin qabu. Eengaddaan si wayi waa debbuleessu biyya alaa tana koottu yoo piippitti harka kennachuu dhiiftee marroon si roorrise Oromoon si wajji dhaabbataa seenaan keetillee siif jirti sigale. Bineensa kanatti harka kennattee seenaa teetii fi waa hunda kee if jalaan balleessinii
جئتين سخرديتو بنيسي أتتديم تخون ويا أفاني نورمو سيجله وان إني تياتو خيسة يتيار كوتيس بودا نمهن ضد دولتي ملاتا شيك أبو تاتيف سيدا ولكا شواتي في ولكا هررجت سيدا رابا في واتنجين ني إيتاج وان يسوي وجه نتبر أويسان جرور nama gariitu beeyta hoggi waa hatu deemu yoo harki irraa murame jee dhuifata ani fudhadheeti fudhadhu siin jakeeti isaa muramu nuti harki keenya muramnaan bar oromoo jennee harka dooluu dura qabne irraa maayyinuu dura qabee jaawar kuchiise jaawarii kute taayyee kute lammaa kute hangaasaa kute sheekka abbutaa kute maa naala kaayi mee wasafummaa paartii tana nama duraan abiyyi amal lafarra shorroifamu qabajee wayyaanee wajja halkanii guyyaa hidhatee sigale ukkee godhaa tureetu arra kabajaa qabaami paartii tana bire mee wasafummaa siilaali mee wayyaanumaa fi isii garaagarummaa laali wayyaaneen bar nama gaafa rakkoo isii wajji qabsaa'e taagaayi jettiin taagaayi sigale maaliif ma'aanaa qabsoo beeyti dhiira dabeesni gootan fedhu ati goota dhugaan gootummaa ta'e arra piippi galte jeesirraa naqu goota dhiira lolee lolchiisuu ture jechuudha garuu dhaamsa kooti dabeesni qushaashini wasayni ontuun biligaa beeraa jalaa baateen beeyne goota akka keetii kanan jaalatu goota gullichi dheengee goota baru arra dabeesni kun akkam godhe beekumsa isaa dandeettii isaa dhageettii isaa seenaa isaa isinii wajjin dalaga saba kanaaf jee isaa itti gale arrani du'eeni jiraa isaanii beeyta hoggi gabba'u huccuufin maratee kudho hangana qofaan murate jaan akka dubra muslimaa ijatana qofaan mul'ate jaan sigale maaliif dabeesni gootan fedhu mee wayyaanee laale wayyaaneen dhiira barra wanta dura teessee sirritti isaanii loltu takkanii ajjeefti tun dabeesa dabeesni gartee gootan fedhuu hin jaalatu si nyaataa yoo dandeesse karaa gartee biyya alaa kana baafadhu jee sheekka abbutaasi waywaatu ture jechuudha namicha gaafa wayyaanee harka kennate sanarraa himigaa maqaan isaa eenyu boorana keessa harka kennate san waraana wabuu qabate mee namicha san akkatti wayyaaneen tajaajiltee qubsiifte laale akkuma itti wayyaanee waraana sallee qabattee isallee qubsiiftee waraana sallee mana hirtee fi itti qubsiifte laale maaliif gootanii beeyti lichoo bukura thank you dheera lichoo bukura akkatti isin qubsiifte laale mee akkuma piipiin itti gullicha dheengee isin goote laale gullichuma akka isin goote laale lichoo bukuraa sun beeki tikre dhaqe sigale gollichi beeki oromo jeetti dhaqe sigale akkuma isin goote laaliin sin jedhe yoo gaa baala gizeen ganda keessanii tun si tajaajilte beeka yoo ati mataa keetii tajaajila argatte warri si wajjiin bosona ture sun hokkam ta'a ijoolleen sun waraana meeqa fiddee dhufte waraana kuma meeqa baadhattee dhufte mee dhibballee haa ta'u shantamillee haa ta'u shantamman san hujii itti qopheessitee jirtaati shantamman sanitti hujii sii qopheessanii jirani waliigaltee tana isin nama dhiiga wal jiisuu ture nama qabeenya walirraa uummatarraa saamuu ture nama gartee sababa keessanii namni hagaa irratti torchi ta'uu jiru jira hanga irratti laamshee wilcheeriin deemu jiru jira gaafii uummata saniitiif hoo maaltu dhufe gaafii uummata saniitiif maaltu argame turbaan dhufu kana laallaga qabadhaa viidiyoo tiyyatanama turbaan dhufu kana waliigaltee teessan jijjiirama oromiyaa keessa dhufu nageenyii fi tasgabbiin oromiyaa keessa buutu gaafiin oromoota deebitu oromoon qaallicha bineensa kanarraa bineensa rabbi qabsoo harka buuse kanarraa akka nagaya harkattu tana ina ati mootummaa tana nu banne bar nama waliin beeyne wajji qabsaa'u jira arraan isiniin jechuu jira jecha oromoon bar piipii nu banne bar
Oromoon PP bar hin beektu. PP jechuun wangeela nam tokkooti. Wangeela abiyyiiti. Yoo abiyyi waaqeffate, yoo abiyyi albahe, yoo abiyyi fincaan, yoo abiyyi udaan hunda aamin jettee yoo fudhan ichi keessa jiraachuu hin dandeessu. Ati sammuun ta'e doktoreetiin ati fudhachaa turte doktoreetii Abaawooti. Abaawoon biyya baay'ee irratti mataa ol qabattee eenyuyyuu hiree kee muree siin murteessu ummata Oromootiin ala jettee si barsiiftiin sammuun Abaawoon akkasii nama jaartii bara. Abaawoon hin beeku. Akkasii jaaramtee dhuftee yoo nu gusticha waan inni qicu hunda niin taqabbala jette durumaanuu harre malee waa Abaawoon jedhe. Wannummaan itti Abaawoo fi inni afaan walii wallaalanii ta'u jiran maali? Ta maali? Tanaa jechuudha. Saniifu meesii nagama. Karaa nagayaatiin qabsaa'uun ni danda'ama jettee galteen. Karaa nagayaatiin qabsaa'uun ni danda'ama eegalte qabsaa'ii nu garsiisi gaafa akka dhiiratti. Mee dhiiguma battee urgee isaa baasi. Mee dhuguma battee urgee isaa baasi. Dhugaa Oromoo Rabbii baasaa dhiisi. Dhugaa Oromoo si dhiisi dhiirti sirraatuu baasuu dadhabde. Mee dhuguma battee urgee isaa baasi. Eenyu ka isa jeese? Eenyu ka gartee yakka akkasiirra raawwate? Mee dhuguma battee urgee isaa tana baasi. Waliigalteen teessan tun dhuguma battee urgee isaa tana baaftu. Afaan Oromoo caffeen Oromiyaa alaabaa haanu lallabduun tuwwaan guddaa unumaatu. Alaabaa Oromoo tan Oromoon feetu tana hayyoonni meeqa dhiiga durirraa eegalee itti kafalu jiru tan gartee Oromiyaa keessaa kana haa godhattu tun gaafii birooti jechuudha. Tana qaallichi harkaa'uun fedhu jechuudha. Wangeela abba itti gaafatama wangeeltichaa harkaa'uun fedhu jechuudha. Tana tun humna si oliiti tanaan sirrakkisa. Mee ati homorkii xiqqoota kan seen mee dhiiguma battee urgee isaa irraa eegalii warroottan sababa keessanii hidhaa jiru hundaa'u. Taayyee dandayaa bar maqaa keessanii hidhaa jira bar. Beeyta akka akkasii. Araara didanii wobo wajji araara didanii hadide mootummaan an hojjechuuf jiru kanaa jeeti taayyeen dubbannaan hidhaa jiraan. Taayyee dandaa irraa eegalamee poolitikaaliinis warri gartee poolitikaal pireezidanii jiran hundinuu riliis ta'uu qabanii jechuudha. Gadhiifamuu qabanii jechuudha. Nageenyi bu'ee mire. Abaa wajji nagaa buuftanii mire. Wal hubannoo irra geessanii mire. Mari'addaa jechuuf mariin barbaannu nagaya buusaa nagayaan barbaannu jettanii hiitanii warra maqaa nagayaatiin hidhame san hunda gadhiisaa jingama. Warra maqaa nagayaa osoo nagaya lallabuu lubbuun isaa kutte san hundaa'u sigale gumaa baasaa jingama. Batteerraa eegali. Batteerraa eegaliiti. Hanga taayyee danda'aatiin baatutti hidhaanuu yaasi. Taayyeen bar osoon isinii lolu osoon isinii mormu Abaa wajji mari'achuu dide Abaawon hayyameeti mootummaan nan keessa hojjedhu mootummaan an isaa jecha gabra tahee Oromoo biratti illee akkas tahee hojjedhuuf tun marii nagaya buusuu diddee gandaan gartee irraa bakka bu'e saniin dhaqee dubbisuu dadhabee saniifuu nageenyi bu'uu qaba je'eeti hangammaa fidhame. Akkamiin nagaa buusi jetta nugusni dhiiga malee hin jiraatu dhiiga eenyu dhuga yoo nageenyi bu'e ja'anii fuudhanii hidhanii jechuudha. Okkee gaa du'aatiinis Oromiyaa keessaa dhaabbachuu qabdi. Wal ukkaamsaanis Oromiyaa keessaa dhaabbachuu qabdi. Nageenyi bu'ee warri nagaa lallabaa turan ka hidhaa bu'anis hiikamuu qaban. Ani duraaniin isinii hime wayi mootummaan sadii jira addunyaa kanarra. Tokko mootummaa diimokiraasiin uummataan filamee kursi dhufe. Uummataan kaafamu, uummataan buufamu. Lama dikteetara dhugaa akka Mallas Zeenaaw san cabsee baysee daangaa isaa kabachiisee ollaa isaa hunda if kabachiisee uummata isaatiif nagaya buusee akka dhiiratti ka jiraachisu. Lama sadaffaa mootummaa waliin bu'insaan jiraatu. Mootummaa jaarsaa jaartii wal lolchiisee mana darsa mana keessaa hunda saammatu. Akkasii jira addunyaa. San keessaa PP mootummaa waliin bu'insaan jiraatu hojii arra duraan isinii. Osoo baatii takka Oromiyaa keessa nageenyi bu'e hafuurri PP guyyaas qaxjeeti bineensi mujrimni guddaan kun awwaalame Oromoon nagaya baati jechuudha. Nagaya buusuu hin fedhu. Osoo isinii marroo hundi wal mari'attanii bakka hin barbaannu gaafii isin qabnu jettanii galtanii wallaahi Abaawoo biroo jaara.
malee Oromiyaa keessatti nagaya waan jedhamu ma inni amma Oromoon maal jirti Oromoon nagaya nu gurgurii jechuun ni jirti nagaya meeqaan sirraa binnaa jechuun ni jirti gaafilee bu'uuraa tan qabsu qeeroo fi qarree hanga gartee durirraa bara 150 irraa eegalee hanga qeeroo fi qarreen xumura qabsoon harkattutti gaafilee bu'uuraalee san hunda Oromoon dhiifteeti baramma nagayuma qofa nu buusii jechuun ni jirti nagayuma qofa kadhachuu jirti sigale inni kana barbaadaa jirti ummata biizii godhu ifi paarkii keessa deemeeti gartee sigale ifi paarkii keessa deemeeti beera gurguddaa walii qabate kana wajji tanaa wajji footoo kaan harka qabeeti kana godha sigale isinii injifate jee akkas godha sanii jiraa inni tan idduu ta'e bashannaa finfinnuma qofa keessa deemee bashannaa sigala saniifuu kun mootummaa waliin bu'insaan jiraatu waliin bu'insi jireenya isaati waliin bu'insi kaayyoo isaati waliin bu'insi gartee manifestoo isarra jira manifestoo isarra jira waliin bu'insa waan jedhamu dhabuu hin danda'u yoo waliin bu'insi dhaabbate bar aangoon isaa dhaabbattee hin jechuu jira Ugi makam marame tae me fida wajah sofna mare berjolu mati teko bari ummata gafi siasa me fida me marota o so fida ni usram fudun sinje nuti isa be nabar warra isa be khutu bar sihi mujra bakka nage barbanna je o so wobon dufe okke nage barbanna je sirram fudotu dima nage maltu jira mi dafa mukajjacha sigal malif abba wali bu isa guddan isa tigal me usud nanu amara khaysan nagay busu berbade pipi sandu khasetuma isin ango qabadda jan dumat hanga suma jechuni jirti warwanti ummata amara ra duayatin dabbatti jechu nagayam barbadu nagaya garti mutumma walibu insan jirachu hanga bulchu barbadu kanarra nagay barbadu da clash la khayse durgalti sigal amma annamsina amma jaalanni gammada isiniina dhufteeti sahaydan to gittaka namicha santu ci gabaasa marro sanyi namni jaamu galee jira kana booda inni riba khaysa busuna khaysan jiraatu garu addi wabon aba wabon sigale mootummaan akka inni gaggeeffamaa ture kana dura nu ibsuun isaanii yaadatamaa jetteetu xumurute seenante hangan xumuramti seenante hangan xumuramti garu galteemi eega galtega jijjiirama dhufuus ni laallaa duula beeyta dhaqan faarsanii jangala faarsan jaan akka salaalirraa duuti dhaabbattu akka gujirraa duuti dhaabbattu akka arsii hiisaa duuti dhaabbattu shirka waan kalee ta'e quba qabdanii akka gartee wallaggarraa duuti dhaabbattu akka karaan fichee banamu oromoo mana barnoota bante abaa wajji mari'atanii galchanii sigal abaa wajji mari'atanii marii marabbaa oromoo barbaachisa jedhanii abaa galchanii akka isaan jedhanitti hayyeega gana daandii misooma daandii nagaya daandii tokkummaa daandii injifannoo qabaachuu qabna jechuudha amma xiqqoo booda torbaan tokko booda shanee tarkaanfii abalurra fudhate shanee mana barnootaa gubee shanee bulchaa abalu ajjeese sigale shanee maarree ta'e shanee miitirkishoo ta'e waan jiru dhagahuun barbaannu gaa kanaa booda sigale dhagahuun barbaannu gaa galchitanii kana ibsa bujjirtanii ummata oromootiif wanni hin dhaamu amma qabsoon oromoo fuula tokko qabate baga gammanne baga gammadde keessattuu hayyoonni keenya duraan biyya alaa tanatti gartee guruupiin sanyii qophee isinitti jabaafti tamarroo qophee isinitti jabaafti tadaawwiti bisaa qophee isinitti jabaafti amma tadaawwiti fi tamarroo nagaya surrakkuun qabu duraanuu sanyii guruupiin isaa facaatee jirti kanaa booda namni ija isinii baasu hin jiru wobo wajjii teessanii mari'attanii biitii takka siyaasaan gaggeeffa waraana jechuun ergamtuu warra siyaasaati sigal siyaasaa qaceelfattanii ilaaf ilaameen mari'attanii dubbiin amma faana gorachaa jirti du'aayin salaalee bahanii uummanni rabbi kadhate rabbiin dhagaa jira yoo shawaa keessatti fudhate warri sanyii kun maal jaa bar nuutu tarkaanfii fudhatee jeete asii girgirii uummata kaasi
أما كان أبوه تكون إنجلون سينج جالي أبديسا خمرو درباتي هوجنم يسقفاتو شواقي سسوا يجون جيمي سوما تبني دوما تيجي سنيفو أما even الدنيا اللي نما قرتي وجينها سويتو بيتي نما وجينها سويتو بيتي سنيفو أبصو خنا روجك أبسيسو بفتقولون يروني سا أماجد يروني سا دروش على أماجد خاوق أبدني جد وأنت كأسباسني ريفة دوي خنا أول شيء سا أكتمر أكتقولون حيوت أورمو تيفي كيسا في على الرجل الرا أورمون هم نكاباتي سياسان براوان درتيف موران إساوان كيسو غرتي بنيسوكم كيسا غوغا أورمو أفتي غوغا أورمو أفتي وان كيسا لتي سيغالي مورا أورمو كيسا أجاسا بنيف أجاسا نيف نفني فميان كباتي والبقان شاجرا أجان سنما قل قل لاواجر سيغالي قل قل لاواجر سنيفو هيوني أورمو إفقو بيسون بركما